Oduu maddeen alaatii qindeeffannetti yoo ceenu waancaa FA Englandin Manchester Cityin Chelsea injifachuun shaampiyoonii ta'e. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan waancaan kun humna dabalataa garichatti ni huma jedhanii shifarraa jaamboo dabalatasaa akka ta'utti qindeesse. Bernardo Silva for Haaland, Semenyo! Oh, what a finish that is! Taphataa tokko maallaqa guddaan bitattee bu'aa gaarii kilabichaa buusa taanan taphataa sun qaalii osoo hin taane gatii xinnaadhaan garuu taphataa tokko gatii xinnaan bittee bu'aa hin buusu taanan isatu kilabichaaf gatii qaaliidhaan. Jijjiirraan Antoine Semenyo fi Mark Gee bu'aa kilaba kanaaf buusaniin gatiin kan madaalamu miti. Keessumaa Antoine Semenyoon taphataa addaatiin gooliin inni galche goolii addaatiin kun ammoo waancaa biraa akka abdannu humna nuuf ta'e jedhe leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan shaampiyoonii waancaa FA England ergataan booda yaada kenneen. Marsaa 145ffaa waancaa FA Englandin Wembleytti Manchester City fi Chelsea waliin taphatan Manchester City Chelsea injifachuun waancaa lammaffaa bara dorgommii milkeeffate. Tapha Antoine Semenyoon seenaa ittiin hojjeteen The Citizen goolii 1-0 injifate. Antoine Semenyoon daqiiqaa 72ffaa irratti kubbaa Erling Haaland kenneef miila isaan gara duubatti gowwomsee galche. Kanaanis Manchester City bara kana waancaa malee xumura jedhamaa eegame amma waancaa lama milkeeffateera. Wembleytti waancaan kan wal dhabe Chelsea ammas araaramuu hin dandeenye. Taphoota waancaa torba Wembleytti kan taphate Chelsea walitti aansee muramuu riikardii gadi aanaa galmeesse. Waggoota arfan darban walitti aansee xumuraaf ga'u kilaba jalqabaa kan ta'e gareen Pep Guardiolaadhaan leenjuu Manchester City ammoo waancaa 8ffaa waancaa FA England fudhachuun Chelsea Tottenham fi Liverpool waliin riikardii qooddate. Taphichaan Chelsea boqonnaa booda fooyya'ee deebi'uuf yaalus kubbaa kallattii sirrii eegde takka qofa yaale. Keessumaa erga Raya Cherkiin jijjiiramee seene yaa'insi kubbaa Manchester City itti ulfaateera. Tapha kana jijjiirraa majjiitiin Bournemouth irraa Manchester City kan mallatteesse lammiin Gaanaadhaa Antoine Semenyo goolii galchuun ala dirree keessatti taphattoota Manchester City keessaa sochii bayeessa mul'iseera. Yeroo 5 kubbaa yoo yaalu yeroo 25 kubbaa gara duraatti daddabarseera. Harka 76 kubbaa karaa sirriin taphattoota biraan ga'e. Waggaa 8 dura kilaba liigii Englandin ala keessa hirmaatu Baaz City jedhamuuf taphachaa kan ture lammiin Gaanaa amma Wembleytti goolii tapha xumuraan yoomiyyuu hin dagatamne galchee ittiin yaadatama. Taphicha booda Antoine Semenyoon akkas jedhe wanti hundinuu kallattiin gara koo dhufeera. Takka tapha waancaaf murkadhee hin beeku. Daa'imummaatti abjuun koo kilaba cimaadhaaf taphachuu ture kunnaaf milkaa'eera jedhe. Taphataan duraanii Englandii Paul Robson ammoo Semenyoon taphataa addaati gooliin inni galche ga'umsa taphataa kana mirkaneessaa jedhe. Waggoota 10 Manchester City waliin ture waancaa 20ffaa kan milkeeffate Pep Guardiolaan jalqabbii bara dorgommii kana garicha qindeessuudhaaf rakkannee ture. Miidhamaa fi taphattoota haaraa kana qindeessuuf yeroo gaafata garuu akkaataan taphattoonni kunneen of qopheessan baricha kan eegne ol akka milkoofnu nu gargaaree jedhe. Waancaan kun humna guddaa nuuf ta'a kan jedhe Pep Guardiolaan barri fuuldura Manchester City taphattoota kanaa waliin ifa jedheera. Well, thanks to Stuart and to Daniel, there is the Manchester City team, and there too is the Manchester City. Premier League England torbee 37ffaan kaleessa Manchester United, Newcastle, Leeds United fi Sunderland morkattoota isaan injifatan. Har'a Arsenal Burnley waliin taphata. Yoo mo'ate hanga Manchester Cityin boru taphatuttiin garaagarummaa qabxii gidduu isaanii jiru gara 5tti bal'isa. Diina Asbashir. Takes a touch, gets the cross in. Turn home! Bruno Fernandes equals the assist record! Premier League in England xumuramuuf torbee tokko hatafe hanga ammaatti gareen shaampiyoonii ta'e adda hin baane. Kilaboonni lama Wolves fi Burnley dursanii gara shaampiyoonshiipitti bu'aniiru. Torbee 37ffaa liigichaa kaleessa taphatameen Manchester United dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Nottingham Forest injifachuun sadarkaa 3ffaan xumuruusaa mirkaneeffate. Leenjisaa yeroo Michael Carrick jalatti jijjiirama gaarii mul'isuun waggaa 2 booda hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufu kan argate Manchester United goliiwwan Luke Shaw, Matthias Cunha fi Brahim Mbeumo galchanii
mo'atte. Goliiwwan lama Nottingham Forest mo'amuu jalaa hin baasin Moratoo fi Morgan Gibbs White galchaniiru. Taphataan sarara gidduu Manchester United Bruno Fernandes kubbaa sadaffaa Meebiimoon galche mijjeessuun riikoordii Terry Daniel Henry fi Kevin De Bruyne qoddateera. Taphataan duraanii Arsenal Terry Henryn bara 2002 akkasuma taphataan duraanii Manchester City Kevin De Bruyne bara 2019 waggaa tokkotti kubbaa goolii ta'an 20 mijjeessanii ture. Lammiin Portugal Bruno Fernandes tapha torbee xumuraa Premier League England Brighton waliin taphatan irratti kubbaa goolii ta'uu mijjeesse seenaa haaraa galmeessa. Leensaa yeroo Manchester United Michael Carrick tapha xumuraa Brighton waliin taphataniin dura leensaa dhaabbii garichaa ni taaf eeggama. Kaleessuma deeggartoonni Manchester United Casemiro geggeessaa godhaniiru. And now into the penalty area. Barnes for Faltamara! Liigicha keessa turuuf ijibbaata morkataa kan jiru West Ham United Newcastle United mo'amuun hireen turmaata isaa xumuramuuf dhiyaateera. Dirree isaa Stadium St James Park irratti kan taphate gareen Eddie Howe ga'umsa gaarii waliin mo'atee sadarkaa tokko fooyya'e. Newcastle goolii lama William Osula fi goolii sadaffaa Walter Meer galchee mo'atte. Goolii West Ham United mo'amuu jalaa hin baasin Castellanos daqiiqaa 69 irratti lakkoofse. Leenjisaan West Ham United Nuno Espiritu Santon guyyaa badaa ture walumaa galatti gaariin turre qabxii galmaa hin gaddee jira jedhani. West Ham tapha xumuraa dirree isaatiin ala Everton waliin taphatam. Isa dura Tottenham Hotspur yoo injifate liigicha keessaa bu'uu mirkaneeffata. West Ham erga bara 2012 gara Premier Leaguetti guddate liigicha keessaa bu'ee hin beeku. Waggoota 14 booda gara Championship bu'uuf tapha boru Tottenham Hotspur Chelsea waliin taphatu qofa eega. Deeggartoonni Burruusota tapha kaleessaa irratti goolee Nico Eltermed daqiiqaa 15 irratti galcheen booda kilaba isaanii irraa abdii kutachuun daqiiqaa 20 booda dirree dhiisanii bahanii. Taphoota biraa kaleessa taphatameen Leeds United goolii 1-0 Brighton yoo injifatu gama biraan Manchester City qabxii gachisiisuun imala waancaa irratti gufuu kan itti ta'e Everton dirree ofii irratti Sunderlandin goolii 3-1 mo'ame. Brentford Crystal Palace waliin goolii 2 qixa akkasuma Wolves Fulham waliin goolii 1 qixaan xumuranii. Kickham Arsenal, Leandro Trossard clips one in, right of the header, terrific goal. Dursaan liigicha Arsenal har'a dirree isaa Emirates irratti kilaba dursee liigicha keessaa bu'u mirkaneeffatee Burnley waliin taphatam. Arsenal taphoota lamaan isaaf yoo injifate qabxii Manchester City osoo hin eegin Champion League tam. Tapha kana deeggartoonni The Gunners dirree seenanii ilaaluuf gatii tikkeettii hanga paawundi 1,200 akka bitan himamaa jira. Arsenal tapha kana yoo injifate boru Cityin qabxii gadi taanaan waggaa 22 booda Champion Premier League England ta'uu mirkaneeffata. Xiinxalaan kubbaa miilaa Chris waancaan Premier League England bara kana kan Arsenal jedhama. Arsenal Burnley'dhaan mo'amee waancaa kana ni dhaba jechuun waan hin yaaddamne jechuun tapha kana dura dubbate. Chris deeggartoonni Arsenal haga gareen isaanii goolii galchuutti ni dhiphatu ta'a garuu waancaan kun kama isaaniiti kana shakkuu hin qaban jedhe. Taphataan sararratti Arsenal Ben White sababa miidhamaatiin garee kanaan ala jira. We came to pay home. Morkataa waancaa gareen Pep Guardiola Manchester Cityin boru dirreetiin ala Bournemouth waliin taphatam. Waancaa FA England injifachuun miira gaariin gara dirree Vitality kan imalu Manchester Cityin kilaba sadarkaa jaffaarra jiru Bournemouth irraa qormaata cimaatu isa eeggatam. Tapha boruu kanaaf Joshua Gavardiol malee gareen guutuun fayyaa qabu jedhamee jira. Gama Bournemouth Lewis Cook fi Ryan Christie miidhamaaf adabbiin hin taphataniin. Gara dirree Stamford Bridge imaluun Chelsea waliin kan taphatu Tottenham Hotspur yoo injifate yookiin qixabe liigicha keessa turuu mirkaneeffata. Xabi Alonso leenjisaa Chelsea ta'uudhaan muudame. Chelsea'n leenjisaa lammii Spain Xabi Alonso leenjisaa isaa gochuudhaan mallatteessifate. Leenjisaan kilaba Bayern Munich fi Real Madrid duraanii Xabi Alonsoon Chelsea waliin waliigaltee hanga bara 2030 isa tursiisu mallatteesse. Xabi Alonsoon waliigalticha erga mallatteesseen booda Chelsea'n kilaboota gurguddoo addunyaa kanaa keessaa isa tokkodha. Leenjisaa garee guddaa kanaa ta'ee muudamuu kootiif ammoo gammachuutu natti dhaga'ama jedheera. Yeroo ammaa Premier League'dhaan sadarkaa salgaffaarra kan jiru Chelsea'n baruma kana leenjistoota lama Enzo Maresca fi Liam Rosenyi gaggeessuun isaanii yaadatama. Xabi Alonsoon waggoottan arfan ittaananiif kilabicha leenjisuudhaaf waliigaltee mallatteesseera. Bayer Leverkusen waliin tapha tokkollee osoo mo'amin waancaa Bundesliga kan fudhate Xabi Alonsoon Real Madrid keessatti garuu taphattoota waliin waliigaluu dhabuu isaatiin gaggeeffamuun ni yaadatama.